wal hubachiisni ni jira, leenji ni jira. Kana waan taateef hangas mar ittiin rakkattan ammatti jechuudha. Kana waan taateef baatii waggaa tokkoof baatii afur pilaatfoormii kanarra galiin akka jiru waan beekuuf adabbii san qabsaa'ee bira tare. Asumarra fiiguu malee laayif banuu hin danda'u ture. Kanaafuu obsa waan jedhamu investii tokko pilaatfoormii kanarratti. Investiin garaagaraa ni jira, akka mallaqaa ni jira, akka maalii ni jira. Obsaa fi yeroodha irra caalaa ka barbaadu. Pilaatfoormiin akka ispoortiiti. Fakkeenya yeroo hedduu kanaan fayyadama. Ispoortiin barbaachisaadha. Laaftutti mootu waan barbaadu san irra hin geessu. Kubbaa miilaa taphatuuf waggaa meeqa leenjitaa? Fiiguuf waggaa meeqa? Boodii biilder yookaan qaama kee gahaa gochuuf ispoortii barbaachisu sanii ni jalqabdaa. Jidduun istiraappoon si caccabsaa yunumaayyuu aarsaa hedduu jira. Bu'aan isaa bareeda yoo san bira taran. Pilaatfoormiin kan sunillee kunis akkaataa saniini ka galii irraa argattu. Gaafa mootu galii yeroo san ka barbaadu namni barbaadu yoo ka jiraatu taate nama akka jimaa qama'uu fi farshoo dhugaa jiruuti. Amma ani qamaa jiraami mirqaanarra jira. Mirqaanni kun immoo boodarra ni bada. Hirriba rafnaan ni bada. Bu'aa isaa garuu mirqaan waan barbaadeef bu'aa isaa argadhe. Namni mootu farshoo qabate. Machaa'uu ni barbaada. Bu'aa isaa yeroo sanitti argate. Fagoo osoo hin deemin. Garuu hin turu irra ni bada boodee. Namni galii isaa yeroo sanitti barbaadu fakkeenyi isaa kana. Ni dhufaa ni bada. Algaa waan jedhamu jiru hojii keessatti. Hojii hojjedhee nyaadha namni jedhu maali sila warri dukkaana baneetiin waa hojjetu. Dura bar kisaara dhaabar wanti inni isa mudatu bar. Baatii 2-3 hanga manni isaa waa baratu bar. Kirama mana kafalaa bar. Obsa san keessa deemee isaa sanuu mallaqa ofii baasiti. Obsa san keessa taree barataa fi dhufa malee kisaara wayita dura hanga wal baratu. Isinillee akkasumaa jechuudha. Wayita duraatiif namni isin qabattan eeyyetti bakka yeroodha amma yerootu wal dursinee amma fakkeenyaaf anaaf joosiin warri ejantoonni dura jiranii dursine. Isin mootu nama isin dursitan isin booda seenuu qabattanii jechuudha. Gartanii? Kana waan taateef bu'aa isaa yeroo sanitti barbaaddanii maatii isinii hime akkuma reef namni ilmi namaa kun as keessa waluma keessa jira. Bu'aan isaa waluma keessa jira. Ka hojjetu waluma keessa. Koostii 100 qabaattaniitiin achi keessa nama ejent ta'ee nama lubbuu qabu 5 yoo argattuun baay'ee bareeda. Garuu walirra hin dhufu 5 sun 1 2 3 4 5 jedhee hin dhufu. 10ffaa 20ffaa 50ffaa 100ffaa 100f maaliffaa kana keessa jira. Namni wal keessa jechuudha. Kana waan taateef namni isin jalatti galmaa'e akkuma nama follow isin godheetitti yaada. Namni follow godhee hundi isiniif bu'aa ni qaba miti. Achi keessa nama bu'aa qabu jira jechuudha. Kana waan ta'eef yaalii keessanittuma fufaa hanga achumaan itti fuftanii jettanitti galii wanti laffa'ameetiin bu'aan hin jirre hin jiru. Namni tokko bar xurree dhagayeetiin bar irraa uf daameejuuf godhaa bar joosi. Deemee waan gaarii irra gahee karaa dagata. Hanga ana ga'utti jechuudha. Ni dagata karaa san. San booda bu'ama harka isaa jirtu san iyyuu quban qabu. Akka amma bu'aan hin jiru jedhaniitiin irraa jarjaran kanaa miti. Gaafa bu'allee bu'aa ta'uu isaatillee nama nu hubanne jira. Kana waan taateef wanti yeroo algaa jedhanse yeroo sanitti dhufeetiin bu'aan isaa san booda hin jiru. Wanta akka geemii fakkeenyaaf
Homa waa qabataniitiin yookaan wiin ta'eetiin bog jechuu hin danda'a wanti sun. Garuu immoo yoo achumaan itti fufte isuma dhabda achumatti agartee achumaan si dhabsiisuu danda'a. Billi dirgim jechuudha. Irra caalaa namni kana barbaada beeti. Mootu teettee ani amma fakkeenyaaf ogummaa opereetaraa qaba. Opereetara ekskaabaatara uumamu. Ogummaa tasaabii Jibuutiiti. Makiinaa guddaa oofaa. Ijoollummarraayi. Isa dhiiseetiniin makiinaa san oofatiniin laayif seenaa ture. Xiqqoo waan jajjabaanna maaltu gammoojjii keessa na guba jedheetiniin dhiiseetiniin pilaatfoormii kanarra taa'u jechuudha. Galiin isaa walitti hin dhufuu. Ogummaa guddaa dhugaa jedhaa bara. Kana waan taateef kana mootu asumarratti tattaafattaniitiin nama tattaafafeetu waa argata jettanii. Kana waan taateef abdii irraan kutannaa. Ka abdii kutate homaa kisaaraa eessumattuu abdii kana mootu ka irra caalaa dhugaa rabbii nama kutachiisuu fi ka obsa nama dhabamsiisu reef isinii hime waan akka jarjaraan akkuma dhuftaniin utaaltaniitiin geemarratti fiidan kana irra caalaa namni tokko mootu nama invite godhi fidi yogguu jedhaniin asuma fideeti maan geema itti agarsiisa. Yaalimee jedha. Leevela guddisuu fi kooyinan bitaami tajirtu xiqqishuu hafte saniin laakii akkana godhi yaali wanti kana gorsa dhugaa rabbii isin jedha invite nama biraa ejanti ta'iiti nama biraa fidii miti ka gorsu. Homa irraa beeku san sanuma godha. Kooyina diidama nama haaroo kooyina kuma diidama qabaatetiin saniin waa deddeeme jechuun guddatu inni isaa guddatu ni mala. Wayita waan akkasii keessa seenu. Seena jechuun achi daamee ta'e namni sun. Yeroo hunda sanuma yaala malee keessallee biteetiin oke dogongora kiyyatu osoo silaa baasee barnaa kenne inni kenna wanti kun jedhee mallaqa kiisaa baasa. Samboodhaan mallee namni takka argate lammeeffatuuf deema. Wantichi obsa nama dhabsiisaa si gaallee hin beeku. Waan fedhe argadhu nagaa hin jettu. Karaa qaxxaamuraa waan ta'eef. Kana waan taateef achiin seenaa namni sun daamee ta'e hojiin hojjetu inumaayyuu nama san osoo fiduu baatte balleessiteeyyuu nama san daamee gooteeyyuu. Ofiillee kisaarteen mucaa sanis nama fidde sanillee kisaarsite. Kana waan ta'eef akkuma fiddanii laakii akkana gaambir kana kan hin agarsiisina. Warri pilaatfoormii kana haarawaa ta'eetiin hin dhufe akkuma daa'imaati. Homa isin jettan waan dursetaniif homa isin jettan san fudhata. Hojiin maanuu kana siyaayyuu. Kana waan taateef hojii akka waa'ee ejantii nama invite godhanii waan galii kaniin qabu itti agarsiisa. Kaan ufumaa barbaade itti haaseenu fedhu. Pilaatfoormiinuu gaaffii jajjaba gaafateetiin seensisa. Karifatee irraan deebiin itti haaseenu isin garuu hin seensisinaa nama sana. Ittiin agarsiisinaa. Afaan iyyuu isin hin bahin. Nama haaroo pilaatfoormii kanarra dhufu. Keessummaadhaa karaa hin dogongorsiisinaa jechuu kiyya. Ufumaa fedhee haa dogongoru fedhu. Garuu karaa maqajeeluu kan agarsiisa. Kanaaf wanti hundi bakkatti istaak ta'eetiin hin dhaabbate. Kan dhufe geematti seenee nama biraa haaroo hin fidu. Gammeen si bira jira moo narra jira? Iyyataan jira. Gammeen aliko ol galchime. Si bira jira? Akka galii akka keetii kan argachuu danda'an. Gammadaa. Ana bira jira. Galchuu koon na bira jira. Okay, seensi pika irratti hin seentuu jechaa jira yoo inni erge malee na fakkaata. Ani iyya gamme. Maayikii roota beekiraate maayikii. Nagaa akkam. Jira alhamdulillah. Waan ati koominti irratti barreessite bare haasawaa ture reef.
itti fufi. Okay. Inshallah. Warri ifattanina dhugaa rabbii dubbatuuf muuxannoodha. Muuxannoo yeroo jedhamu pilaatfoormii kanarratti muuxannoo yeroo jedhamu waa hunda ofumaa gootetini yookaan dogongora yookaan karaa milkiitii nama argeetu muuxannoo ni qaba jedhama. Beekee namarraa dhaga'aniiti miti. Kana jechuun maal jechuudha? Namni eetiin hifatu nama akkamiiti? Nama reefi waa'ee ejentii erga ta'ee booda bakka geema haasofnu kana keessa seenetu hifata. Nama hundarraa si hima. Namatti waa himu homa ni hifata. Dadhaba ni hifata maal jedha malee dhugaa rabbii siin jedha. Namni pilaatfoormii kana yeroo duraatiif jalqabee ejent ta'ee namni seenaa fi dhufee tiniin achumaan jabaataa deeme hin hifatu. Nama laayivirra yeroo dheeraa guyyaan seenu san laala. Nama kara geemaa kana hin seenne. Sirriitti laala. Namni guyyaan vaayiraal irratti agartan suni gara san hin seenu. Nama hin seene gaafa seene mootu laayivii tanarraa guyyaa daddabarsa seenaa san booda ni dhabama. Kuni beekamaadha. Kana waan taateef hanga warri ijoollee horattaniitiin wanti ani amma bira hin taphatina. Maal hin jedhina kanniinii miti ka'anii irraa dubbataa jiru. Madda galii pilaatfoormii kanaatiin abbaan fedhe haa taphatu. Garuu nama hojii kana yaade pilaatfoormii kana wayita piroomooshin hojjetan beeksisa dhaga'ee dhufe hojii hojjedha jedheetiin dhufe. Erga dhufeen booda asirratti akka bilaash hin taane namni onlaayina biizinasa poppoo kanaan galii argataa jira dhaga'ee dhufe hojjetuuf dhufaa beeki. Waan akkanaa keessa seenuuf hin dhufu. Beetanii kana waan taateef hojii akkasii waan akkanaa kana keessa erga seentaniin booda obsa waan jedhamu hin jiru. Halloon ni jira. Neetwoorkiin addaan kutee ture. Allak. Neetwoorkii kana ciccitaa jira bar wanti. Kana waan taateef nama hojii beeksisa hojii dhaga'ee dhufeef dubbataa jira. Nama asirra tureetiin hamtuu fi jabduu addaan beekee nabaasaa hin baasu addaan sirriitti beekee pilaatfoormii kana baree ejentis ta'ee pilaatfoormii kanarraa waan argatuun taphatu inni ni beekaa wanta irraa gorsan hin jiru. Pilaatfoormicha beeka. Garuu nama haaroo pilaatfoormii kanarra dhufe iddoo geemii san hin agarsiisina. Nama sanillee hin balleessina. Nama haga horatu eegaa. Nama biraa invaayit akka godhu. Hojiitti akka jabaatu. Fakkeenyota nama geem taphatuutii miti ka kennuu qabdan. Warra laayiv irratti kooyina kaayaatiin hojjetu. Nama akkaataa itti wanti godhu. Kanneen agarsiisa. Yoo ufillee namni sunillee akka ufillee milkaa'uu namni barbaade. Namni isin kana gorsitanillee akka milkaa'uu yoo barbaadan jechuudha. Fiddaniitiin karaa maqaxxaamuraa ufumaa beektan san ufumaa asirratti agartan karaa ufii isiniin milkooyne san fiddanii mee ati haarawaa kana yaali jettan. Amma bara wanti badee baay'atanii nama haarawaa dhufeef ni kennaa kana namni waan beekuuf ka haarawaa dhufe san mee ati yaali. Sadarkaa kooyina erganiitiin taphadhu jedhaniini mee ati yaali mee sii kennaa jedhan. Inde Sharafaddin Allande ይህንን እኮ ስለ ፕላትፎርሙ ላንጉጅ በኦሮምኛ ላንጉጅ እየሰጠዋቸው ነው።
የፖፑ እኔ ጋር አይታየኝም። አንተ ጋር ነው ያለው? እኔ ጋር ነው ያለው። እንትን ነው ሸረ እያወራን የነበረው ይሄ ፕላትፎርሙ ላይ ገና አዲስ የገቡትን ልጆች ኢንቫይት ያደረጋችሁት የእናንተ አካውንት አዲስ ነው እና ጌም ሊሰጥ ይችላል፣ ላኪ ሊሰጥ ይችላል ብላችሁ ወደዛ አታስገቡ። ከፈለገ ከሌላ ጊዜ በኋላ ራሱ አይቶ ከፈለገ ፕላትፎርሙ ራሱ ጥያቄውም ያስደነግጣል ሲያስፈርመ ያንን በኋላ ላይ ራሱ ያገኘው። ነገር ግን አካውንት አዲስ ነውና ሲሞክርበት ብሎ ሌብል 5 ለመግባት የገዛው አለ ከእሷ ላይ የተረፈችውን ላኪ እንሞክር ያስደርጉታል። ከዛ በኋላ ያው አዲስ ነው አይደለ የሆነ ነገር ገጨት ሊያደርገው ይችላል። ኦኬ ይሄ ነገር እንዲህ ነው አይደለ ይልና በየቀኑ ትግሉ ከሱ ጋር ነው የሚሆነው፣ ከኪሱ ጋር ይሄዳል። ከዛ በኋላ በማስመዝለስ ፋንታ ይቀጥልበታል። ከዛ በኋላ እንዴት ነው ትዕግስት ኖሮት ኤጀንት ሆነ ሰው ከስር አንስቼለታለሁ። ከነዋን ታቲፍ ይነቃም ስትያሳ ጅራ obsaa kottu seenume. Ijoolleen maayikiitu kaa ijoolleen jala kana jirtanii itti fufii atisii takka afaan kaayatu aliini. Ayyee sagaleen kun jira. Alii ko sagaleen kun jira. Sagaleen kun dhagaa miti? Sidit dhagaa. Already Maaltu barbaadetanii akkuma walii galaatti sagantaan cimaan tokko osoo jiraatee bareedaadha jedhee yaada. Miyuutii qabadhu Miimoonaa miyuutii qabadhu. Sagaleen si biraa jeeqaa jira waan ta'eef. Kiyya bilbila tuttuqaa ture na fakkaata. Kiyya na fakkaata. Osoo qabamee kanaan dura sharafim kaallee saayedisti yoo sharafa alla arla. Injiru. Sharafaddin allak. Injiru. Okay. Sagantaa wayii osoo qabamee namoonni akka saafaa kun osoo jedhanii irratti mari'atanii akkuma walii galaattu pilaatfoormii kana irratti sagantaan guddaa osoo qabamee piroomooshinii sirriitti osoo hojjetamee duraan ikkoo pilaatfoormii irra feesbuukii irra tiiktaakii irra gosoo irra hedduurraa olii gadi deemaa ture vaariyaalii bahee ture pilaatfoormiin kun jechuudha. Amma qorreera. Namumti waa'ee pilaatfoormii kana haasa'u hin jiru. Akka haaraatti osoo pilaatfoormichi haaraatti riifreesh ta'ee apdeet ta'ee dhufee jira. Hundi keessanuu kootaasii irratti hirmaadhaa yaada jedhuun hundi osoo beeksisa hojjetee namootumti bittinnaa'anii duubatti deebi'an illee carraan isaan dhufanii jooyin gochuu isaanii bal'aadha jedhee yaada. Dhimma geemii kana akkuma atuu jette hin barbaachisu. Kuni hin gorfamu. Batalee ijoollee haaraa dhugaadha. Namoota hedduu kaaniyyuu miti kooyina 500 guurrataniit laakii booksii kooyina 500 sana akka isaanitti guurratan isaantu beeka. Laakii mokkorii jennee amma laakiin akkamittidha jedha. Kaza laakiin kun akkasitti akkana godhiiti akkana godhii sendi jedhi jennaan. 500tti sana gaafa fixeen aara akkatti guuresatu beeka waan ta'eef. Siigalee ishuma santiyyuu waan guddaasee aareetoo pilaatfoormii kana gadhiisee faa balleessee faa bada jechuudha. Waan guddaa nyaatametti fakkaate jechuudha. So inni asitti 500 guuree 500 gaateet sekendii 5 keessatti 500 sana gaafa dhabee maaltutti dhaga'ama? Inni amma akka waan guddaa dhabetti yaada jechuudha. So akkuma dhufaniin laakiin akkasidha. Geemiin akkasidha jechuu dhiisuun gaariidha. Waan suudhaan illee keessa koo ture. Ijoollee hedduu pilaatfoormii kana akkuma isaan jooyin godhaniin kan ari'aa jiru. Wantoota akkasii kana dhugaadha. Ijoollee keenya hedduu isaanii akka isaan tamaaranii pilaatfoormii kana gadhiisanii duubatti deebi'anii kan taasisaa jiru kana fa'i. So wanni kuni otoo sirriitti irratti hojjetame gorsi guddaan betalee ejentootaaf wanti akkasii osoo gorfame. Ejentoonni fakkeenyaaf walga'iin guddaa gaafa gaggeeffamu ejentoonni irratti ni argamu. Namoonni ejentii ta'an fakkeenyaaf ejentoota na jala jiran waamicha godhee sagantaan akkasii jira koottaa gorsa fudhadhaa jedhee namootuma badan kana osoo walitti funaanee miyuutii qabadhaa ijoollees keessa jirtan sagaleen rifleekti gochaa.
guutamaa yeroo tokko si dubbisa ishee miyuutii qabadhu natu si galche ijoolleen haaraa taatan namoota ol sin galche amma miyuutii qabadha toora kana jirti miyuutiin jira kana. Ejantootuma keenya irratti waamicha goonee fi guyyaa sana argamaniit hundi isaanii osoo gorsa kana dhaggeeffatan isaan fayyada jedhee yaada. Isa sana immoo hoostiiwwan ganaa dhufaniif gorsa akkasii akka hin kenne isaaniifis barumsa ta'a. Hoostiiwwan illee akka isaan koyinii gaafa 1,000 gaatan ni gammadan jiru. Dhuguma dubbachuudhaaf isaaniif hin galle waan ta'eef waan guddaa se'anii koyinii guurratanii 1,000 gaafa ga'an isuma sana amma suspense ta'anii minamina akkasitti hojjetan jechuudha. So sana immoo gaafa sekondiitti dhabanii carraan jedhanii dallatanii ba'uu isaanii guddaadha jechuudha. So waan kun sirriitti dhuguma irratti hojjetamuu qaba. Otoo sagantaan guddaan qabamee pilaatfoormii kanarratti ol sin galchina qaba ijoolleen barreeffachaa jirtanii. Osoo gorsi kennamee beeksisnis osoo sirriitti irratti hojjetame dhugaa rabbii amma waa'ee pilaatfoormii kana hin jiru. Sharafa jina amma darbee waan tokko akkas akkasii waa'ee maa kiriiptoowwan akkas akkasii amma waa'ee pilaatfoormii kanaayyuu poosti gochuu dhiiseera normaaliin illee. Akka waan nyaatamee darbee tokkotti minamina namoonni beeksisa hojjechuu dhiisaniira jechuudha. Kun immoo nyaatameera minamina. Wanti dhufee jira jiru. Ka pooppoota ishaalee mexxaa appeellam hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti nyaatame darbee hin jiru amma reedatti hojjetamaa jira. Ofiisa update of godhee kan inni socho'aa jiru. Pilaatfoormichi yerootti update of godhee namoota motivate godhee namoota haaraa keessummeessuudhaaf sirriitti irratti hojjetamaa jira jechuudha. So waan kun otoo itti yaadamee sagantaan osoo irratti hojjetame sirriitti itti yaadamee wanni kun dhimmi kun sirriitti irratti ilaalamee namoota haaraa carraa argachuu namoonni haaraa carraa join godhanii pilaatfoormii kanarratti laayivii irra teenyee carraa amma dhugaa rabbiin laayivii irra taa'ee nama tokko nama lama yerootti hin galmeeffannee qaba jechuudha. Calliseefaa asirra taa'ee ijoollee wajjin kolfee taphadhee innumtiyyuu isaaniif waan tokko jedhee waan yaaduuf asumarraa dhabamuun keenyiyyuu immoo ijoollee warra kaan haamilee isaanii tuquu danda'a. Yaada jedhuuf as teenya malee ijoollee argannee miti. Dhugaa sittan maal. Amma duraan ijoollee 10-20 galmeeffachaa turre hin jiru amma. Hin jiru. Nama tokkoyyuu argachuun ulfaateera jechuudha. So dhimmi kun osoo details irratti ilaalamee sagantaan eenyudhaan walgahii guddaa akkuma walii galaatti osoo ta'e amma silaa beeksisa isaan turraa sirriitti hojjetaa kanaan dura isaan hojjetaa ture. Ijoolleen keenya gaafa isaan hojjetan hin agartu. Osoo waan kanamee itti yaadnee sagantaan haa qabamuu yaada jedhu qaba. Booda immoo akka ijoollee keenyaatti sagantaan kophaatti qabannu osoo jiraate ammaa nu jajjabeessaa ture sadarkaa kanaanis kan nu ga'e isinii walgahii gurguddaallee yaadota gurguddaallee kan kaasaa ture isinii. So dhimma kana osoo gadi fageenyaan itti yaadneet keessa mari'annee walgahii amma intiniin jira. Giruuppii kireet gootanii jirtu waatsaappii irratti namumti yaada kaasaa hin jiru. Yeroo darbe ammaa waa baay'ee ani sagaleellee qabu baay'ee dhaggeeffate. Ijoollee keenya osoo ta'e Amaariffa hin dubbatan malee ni dhagahu baay'een isaanii. Namni dhageenya hin jiru garuu dubbachuu irratti isaan rakkisa. So